hiyyummaa ta'ee soorama wanti ja'amu kun lamaanuu bu'aa fi gatii takkaallee na biratti hin qaban. Isaanumaa'uu hin beeku eessaa akka dhufan maal akka isaan ta'an. Namni sabni isaa beela'u maal yoo nyaate itti tolee isaaf qaama ta'a, maal yoo nyaate isaaf sifaa'a. Nama sabni isaa guyyatti yeroo sadi akka namaa nyaate uufeetu yoo nyaates irraa bareedan isiniin ja'a Oromoo koo. Kanaaf namni akka kootii nyaachuun isaaf hin malu. Garaan qabsaawaa beela beekaa, dheebuu beekaa. Gammachuun koo guddaan sabni koo beelee an nyaadhee quufuu osoo hin taane saba koo waliin beelawee dheebachuun anaaf gammachuu guddaa daangaa hin qabne, gammachuu dhugaatiin. Daabboo tokko nyaadhee bishaan koo irratti dhugnaan oofee angalata rabbiiti. Hiyyeessa kaayyoo qabu bishaan raafuutu gabbisa. Uummanni Oromoodhaa nyaata ajaa'ibaa yeroo tolchee biyya kanatti naaf fide. An akkuma saanatti guutanii naaf fidaniin osoon yaadadhee hin nyaatin guyyaa sadi booda saanaa nyaata guutuudhaa fidan san simbirroof keessaa naqanii fudhatanii deemu. Garaan dura nyaachuu hin barin arra nyaadhu yoo ja'aniin nyaachuu hin danda'u. Ijoollummaa kootiin yeroo baay'een beelaan dabarse. Sababni isaa kana laal jecha koo kana nyaataniitu garaa hin qaban. Yoo nyaatanis hin gaafatan, gaafatanis ni yaadan dhukkuba aadaa adootu itti jijjiiran. Beela keenyaaf hin dhimmama, tanquufa keenya maaf isin dhibaa? Mirga namummaa keenya nu sarbitanii yoo dubbanne maaf isin guban? Qabsoodhaan kaayyoodhaan kana kan je'e barreessa Khadir Martuudha. Gulaalee kan isiniif sagaleesse Amburqaa Yusufin yoo isinitti tole sheer godhuudhaan hiriyoota keessaniif qooda. Jaaladhiitti miti zarinyana gamii siwaama boohina lallabaa siwaama jaaladhiitti miti siwaama kubaddeetan aadaa. Jaalalli kun immoo fayyaa ijoollee akka uffataa yoo qaqqabaa hin oolle haara'umsa isin jalaa maataa yoo kunuunsan aanan caalaa addaata.